Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro Student arras irra deebuudhaan barnoota keenya hiistirii kutaa saglaffaa yuunitii jaaffaa paartii isa lammaffaa qabannee dhufna jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti asirraa argachuu dandeessaniin jecha ammas warreen maatii hin ta'in ammoo barnoota argachuu irratti yeroo kallattiidhaan isin bira hin ga'u maaliif barumsi akka subscribe hogguu gootan notification belli mallattoo bilbilaa sanarra xuunaan yeroo maayikiroo sekondii hin caalle keessatti isin bira gaa arkuu dandeessina jechuudha. Kanaaf subscribe godhaatii like gochuu hin dagatinaadha jechuudha. Anis na bira dhaabbadhaadha. Kanaaf amma arraas wanni ilaallu transatlantic slave trades jechuudha. This party lammaffaadha jechuudha. Inni kun akkuma gartee paartii takkaffaa ilaallee jirtutti arrammoo transatlantic slave trades trades that is cross of Atlantic Ocean to the gartee hanga gartee American continent kadeemu jechuudha. Qaxxaamuree yookaan gartee galaana Atlantic guddaa kana daldalli gabraa akka qaxxaamuree dabrusan jechuudha. Transatlantic slave trade kan jennuun jechuudha. Afrikaa irraa fuudhanii asiin bidiruudhaan yookaan dooniidhaan oofan sanii jechuudha. Enough, the discovery of the Americans is 1492 lied to the background of the beginning of the transatlantic slave trade. Wanni yookaan gartee sababa guddaan backgroundiin jiru yookaan gartee wanni inni kun akka eegalamu taasise lafti Ameerikaadhaa sun gartee Christopher Columbus'iin bara 1492tti argamuun ardiin argamni haariin argamuun hogguunii fi voyage of explorations and discovery yaanii gartee imala gaggeessan trade route barbaachuudhaaf gartee isiin sun Ameerikaa argachuu Christopher Columbus'iin East India dhaquun gartee West India dhaquun East Indiaadhaan dhaqee akkuma yuunitii afraffaa keessa ilaale sanitti jechuudha. Isiin sun argamuun baagiraandii yookaan gartee islaaf gabrummaan akka eegaltu taasiftee jechuudha. Achitti plantation agriculture Ameerikaan ni eegalte warri Awurooppaadhaan eegalan Ameerikaa irratti ganaa qonna eegalan gabroota isaa fuudhuu eegalan ardii Afrikaa irraa fudhachuu eegalan jechuudha. Europeans establishing American large plantations and manifested gartee large plantationii bal'aa yookaan qonna gartee agriculture adda addaa plantation oguniif jennu akkasumatti gartee sugar plantation ni jira kan shankoora kan sokkora irraa tolchine Afrikaan kan kottoonii yookaan jibrii fi akkasumatti toobaakoo wantoota adda addaa achitti plantation godhuu eegalan they needed to the laborers to work and the plantations and goal meaning dha jechuudha. Kanaaf gartee they is needed to the laborii barbaadan yookaan humna hojjetu barbaadan laborsi workerii yookaan gartee humna sana achirratti hojjechiisan barbaadan tanaaf as dhufanii kanatti akkana hojjechiisaa turanii jechuudha. Hayye. Those Europeans is enslaved the Native Americans Indians who they called of the Red India warren jannun warren America warren achitti dhalate san gartee neetiivota ummattoota dhaloota Ameerikaa san nevertheless most barbaadan isaan sana achirratti hojjechiisuu barbaadan garuu ammoo slave godhanii hin danda'amneef maaliif jechuudha dhukkuba isaan achi geessan smallpox idhaan dhuman ta'eef jechuudha. Nevertheless most of the American Indians yookaan gartee ummanni Ameerikaadhaan kan achi dhalate sun did of this is important dhukkubaan dhuban dhukkuba isaa dhufe from is harsh treatment yaarii yookaan badaa yookaan dhiibbaa hamaa irratti gaggeessuudhaan dhukkubni Awurooppaan achi geessanii maaliif jalqabaaf dhaqanii discovery godhan eegaa rakkatanii booda ardii san gartee qabatanii qarooma achi hunda cabsanii jechuudha. Yuunitii afraffaa keessa sirri ilaallee jirra. Kanaaf gartee eega gartee voyage of exploration irratti jechuudha. Gartee eega qabatanii booda jechuudha uummata achi san dhukkubaan fixaniiti uummata isaanii geessanii irra qubsiisuu eegalan warreen akka Spain warreen akka Portugal warreen akka British warreen akka Dutch achitti qubsiisuu eegalan. Kanaaf gartee uummata san dhukkuba itti geessaniiti dhukkuba smallpox jaamu gartee ichitti osoo san fixuu eegalan. Kanaaf gartee dhukkubni sun isaan hojjechiisna jennaan dhukkuba saniin ummanni dhume waan ta'eef native people hin jiran ummanni dhalattoota amma lama dammaas carraa biraatti barbaadu eegalan. However white enslavement people is an gartee were unable hin dandeenye resist to harsh of the tropical climate yookaan qilleensa san ammas gartee keessa ta'anii hojjechuu hin dandeenye whiteonni yookaan gabroonni adiin jechuudha white gartee slave jechuudha. Thus Europeans began to the transporting black peoples from the western African slave from the 15th century opening of the 19th century kana jechuun maal jechuudha. European wanno maal godhee galan transport godhee galan yookaan gartee imalchiisu yookaan baak uummata Afrikaadhaa kana gurraacha jajjabaa kana boqa dalagu jaanii asii guuruu eegalan jechuudha. Slave western Africa irraa jechuudha 15th century jaarraa 15ffaa hanga jaarraa 19ffaatti namoota miiliyoona 18 ol asii miiliyoona 12 ol guuranii jiranii jechuudha.
kanaaf gartee transatlantic slave trade is also called of the triangular trade jennaan amma transatlantic slave trade kana triangular trade jennaan jechuudha three phase dha qaba first paratic kan jennuun jira lammaffaan triangular or monopolistic trade sadaffaan free trades kan jennuun jira amma triangular trade wanni jennuunif daldala triangle yookaan rogsadee wanni jennuunif it is for connected three continent ardi sadii wal qunnamsiisa ardi afrikaa irraa ka'eeti gabroota fuudhanii ardii Ameerikaa geessan ardii Ameerikaatti oomishaniiti industirii eessa geessan Awurooppaa geessan Awurooppaa irraa fuudhaniiti eessa geessan ammas waan gurguratan Afrikaa fidan kanaaf is triangular trade jennaan jechuudha Africans Europeans biyyoota sadeen kana wal qunnamsiisa Africans is the source of the human labors madda gartee humna hojiiti human labors ilma namaa humna hojiiti enslaved were taken ni fudhatama from Americans and the Caribbean region fudhatamaa jechuudha Afrikaa irraa jechuudha. With this the Africans slaves lovers the pursued this gartee sugars wantoonni isaan achitti hojjetan jechuudha. Pursued sugarans tobaccos and coffees wantoota kanaa kana achitti plantation agriculture qonna yookaan gartee oomisha achirratti hojjetan jechuudha. The raw materials produced Americans plantations were exported to Europeans where they were manufactured in the finished product for sale kana jechuun maal jechuudha the raw material in meeshaawwan dheedhiin produced ni dhufan eessarraa dhufan on American plantation where exported Europeatti exported meeshaawwan dheedhiin jechuudha kana jechuun oomishaman sun where they were manufactured kan oomishame yookaan kan faafrikaa seene kan gartee meeshaan irraa tolfame la raw material in dheedhiin achitti hojjetanii plantation agriculture irratti hojjetan sun Awurooppaa dhufee Awurooppaa irraa ammas finish kan ta'e yookaan kan manufacture kan warshaan baase sun eessa dhufe jechuudha seel gurguramuudhaaf eessa dhufa Afrikaatti dhufanii Africa fidanii jechuudha. Such good is also cotton fan, huccuun fan, jibriin fan, clothes, drink, gartee kan gartee alcoholic drinking wantoonni dhugaatiidha alcoholic dhugaatii frames meeshaa waraanaa metals were taken from Western Europeans to Africaatti dhufanii jechuudha. Africa dhufan. Those goods were exchanged slave wajjin wal jijjiiraman ammas meeshaawwan ischeefidan kana furaniiti qawwee kananiif huccuu kananiif tobaakoo kananiif wanta kana kananiif gabroota mootummaa irraa fe'atanii deeman. So whole process of the formed is the triangular shape ta'uusaa haalli kun biyyoota sadeen jidduutti tajaajila kennuusaa kun triangular trade ta'uusaa nu agarsiisa. Then the enslaved Africans were taken across to Atlantic lal across to the Atlantic slaving Africaadhaa qaxxaamuree galaana Atlantic darbee Ameerikaadhaa kanaaf transatlantic slave trade jennaan waan trans waan ce'umsa godhuuf jechuudha galaana Atlantic they were sold to the plantations owners exchanges sugar tobacco and other productions kana hunda gartee akka isaan gartee achitti gurguramanii jechuudha sold ta'an jechuudha to plantations ownery dhaaf jechuudha exchange wal jijjiiramanii tobacco dhaaf isa kana hunda wal jijjiiramaniiti warra abbaa plantation yookaan qonna lafachi gaggeessuu sanii gurguraman finally those goods were taken back to Europeans and sold of the high price kanaaf gartee dhumarratti gartee goods were taken back to Europeans and sold it at high price itti gartee gatii ol aanootti gartee gurguramanii jechuudha goodiin yookaan were taken back Europe deebuudhaan jechuudha may wanto qaalii gurguramanii jechuudha kanaaf the transatlantic slave trade is began to the western Africans with the three important the circumstance yookaan dhiibbaa yookaan consequence wanni jiru transatlantic slave trade maaliif mostly akka gaariitti western part of the Africa xiyyeeffate jennee yoo laallu jechuudha first is the fragmentation diigamuu yookaan caccabuu large indigenous politics state yookaan mootummoonni jajjaboon civilization ija keessa laalle kanneen akka Ghana maaliif guys di fragmentation mudachuudha jechuudha dig fragmentation mudachuudha jechuudha gartee isaan kun diigamtu isaanii akka isaan gartee ifirraa ittisuu hin dandeenye warra Awurooppaa kan godhee gabroota guurachuuf haala mijeesseef. The second west regions is growing to important source of the labor. Ammas west region gartee second is was regions naannoon sun growing baay'ee gartee importance qabdi. Slavery darraa source irraa gartee importance meeshaawwan Ameerikaa gartee warra Awurooppaa irraa fudhatan kana jecha gabroota gartee ijoollee isaaniitii fi namoota baay'ee jijjiiraa turanii jechuudha meeshaadhaan. The third kasadaffaadhaa akkasumas the endemic conflict between the small
small coastal states in the regions and their willingness and the cooperates within European trading in exchanging in slave farmers. Sardin wanni jiru itti conflictii jiru jechuudha. Eenyu small coastal state mootummaawwan gargara galaana Western Africa jiran kun ifumaaf waliin fedhan keessoo isaaniitti maaliif nama ol ta'etu haalaa firaa dhurka waliin fedhan maal godhan in this region sanis naannoo sanitti warreen naannoo sanitti naannoo and their willingness to cooperate within the European trading and exchange godhan yookaan kun irraa ta'etuma haani hojii wal laamiyaatti meeshaa waraanaa argachuudhaaf Awurooppaa hojii wal galtee nama kannitaaf gabroota kannitaaf kanaaf gartee isaannan kun maal ta'uun isaanii gartee konfliktiin isaaniitii fi wal dhabbiin isaanii small coastal region irratti gartee willingness corporation dhabuun gamtooma yookaan tokkummaa dhabuun Afrikaa wajjin gartee dhiibbaa akka gabroota taatu godhee irra fidee jiraachuudha akka gabroonni Western Afrikaa keessatti baay'inaan gaggeeffamanii jechuudha. Laala mala triangular trade guu jenne laal bifa triangiliirti jechuudha. Asirraa akka dhufee asiin akka dhufee asii gaddeebi'e jechuudha manufacturing akkana laal triangiliidha jechuudha. Triangiliidha. Asirraa akkana dhufee plantation agriculture asiin slavein dhufee asitti oomishanii jechuudha. Asiin manufacturing Awurooppaa dhufee asiin wanni mas slaveidhaan jijjiiran asiin deebi'a. Kanaaf triangular trade jennaan jechuudha. The slave trade passed through the different phase wantoota yookaan amaloota sadii qaba yookaan gartee feesiiwwan sadii qaba. First phase was the gartee maal jennaan practice slave trade jennaan. Practice slave it is begun it is the 5 centuries these countries up gartee and the continued to up hanga bara kudha gartee jaarraa kudha shanaffaarratti eegalee hanga kudha shan saddeettamiitti kan itti fufee jechuudha. It is this phase is the trades where individual merchant dhaatu isa kana keessatti akka gaaritti gartee irratti hirmaate merchants adventuroota yookaan navigator malata doonidha yookaan or common seaboat gartee saamtota galaanaatu namoota butee gurgurachaa ture. The second phase is maali was known as the monopolistic yookaan kan jennuun jechuudha monopolistic slave trades kan jennuun jechuudha or triangular trade jechuudha monopolistic kan daldalli baay'ee itti dhuunfatame jechuudha. Monopolistic slave trades companies jennaan this is companies where the official supported by the government. It is not government participate in the first transatlantic slave phase keessatti mootummaan nirmaan garuu lamaffaa keessatti mala by government mootummaadhaan itti hirmaate baay'ee monopolistic dhuunfate tokko yookaan moonii wanni jennu maali waan tokko dhuunfatee jira jechuudha baay'ee monopolistic jechuudha gabra irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef monopolistic jennaan akkasumatti armed the forced also increased and the companies collected and hang profit jechuudha kanaaf gartee baay'ee profit argachuudhaaf akka gaaritti adamsuudhaan gabroota gartee army supported them waraana fayyadamuudhaan gartee mootummaan walitti qabataa ture at this stage kanarratti the slaves hunting ni adamsan gross was the wind and the value of the trading increasing and the companies collect hedge profit walitti qabachuudhaaf jecha gabroota hunt hi adamsan akka bineensaatti adamsanii guuraniiti deemanii jechuudha. Kanaaf the second phase was the triangular trade jennaan jechuudha isa kanaan because the three contact is the three continent kana wal qunnamsee waan ta'eef there is trade is connect the three continent yookaan ardiiwwan sadeen wal qunnamsiise waan ta'eef the maal jennaan isa kanaan jechuudha triangular jennaan the third phase is known as the free trade jennaan dalabdisa it is begun bara 1990tti baay'ee jalqabe is this phase third phase kana keessa several individual trading yookaan gartee baay'een individual trade soggunuuf jennu namoonni dhuunfaadhaa jechuudha trading connected kan wal goosisan individual trades join kan itti hirmaatan baay'ee slave trade irratti jechuudha joint to slave trades there was a fires and the competition between the individual jidduutti namoota dhuunfaa jidduutti kan dorgommiin dhufe and the forms of the gartee companies fi gartee namoota dhuunfaa jidduutti competition ni uumame yookaan dorgommiin ni uume the transatlantic slave trade is impact in many Africa irratti dhiibbaa economically and minded African gartee economy irra isaanii irra dhiibbaa inni irra fide impact guni filaallo jechuudha economy isaanii irra dhiibbaa fide crafts technology hojii harkaan kakkalamu irratti namoota gartee as keessa achi guuran kanaaf gartee agricultural irratti dhiibbaa guddaa fide jechuudha transatlantic slave trading in addition to kanatti dabaluudhaan the slave trade is reallocated labor ways from the agricultural and industrial work reallocated akka isaan fagaatan yookaan gartee labor force yookaan humni hojiidha yookaan gartee man source gartee man human laborin akka inni dhabamu godhe humni hojii yookaan dargaggoota asii guuran kana African economies akka gabbu agricultural namni hojjetu akka hin jirre godhe dhiibbaadha kunis
As a result of the Africans working forces is and young stars was exported dardaroonni yookaan young staronni yookaan workforce humniti hojiidha jechuudha bar is exported ni imalanfaman keessatti Americans and the Caribbean regionitti imalan kanaaf diinagdee Afrikaa irratti dhiibbaa guddaa uumee jira. In this contrast, the triangular trade is helped to the Western Europe nations is accumulations is huge amount of wealth. Triangular trade is helped to Western Europeans. Western Europe is accumulations of the huge amount of wealth. Triangular trade is the agricultural plantation. Agricultural is cultivated by transatlantic slave trade is Western African helped to the accumulations of the qabeenya akka walitti qabatan warre Western Europa da guddaa gargaaree to the beginning of the background of the beginning of industrial revolution akka isaan gartee gara qonnaarra industry cian kan taasise. This is accumulations is leads to the industrialization of Western Europe in the 19th century keessatti British faa keessatti warraaqsi industirii akka dhufu godhee jechuudha. Gabroonni kun gartee achitti hojjetanii Ameerikaadhaaf akkasuma Awurooppaadhaaf akkasitti hojjechuun sun qabeenyi guddistee fi isaan industiriitti akka fiigan isaan taasisee jira jechuudha. Kanaaf politically it is there through black Africans into the confused in the gartee akkam godhan jechuudha. Insecurity baay'ee kan gartee dhiibbaan irra geeffamee fi eegumsa kan hin qabneedha. It is also the akkasumatti discourage political development and encourage violence dha. Kanumatti maal jechuudha? Discourage kan gartee political development hin jajjabeessan akkasumatti encourage violence yookaan seera cabsuu yookaan gartee haala isaanii sanfirraa ficcisuudha jechuudha kan isaan fedhan. Constant warring akka internet destroyed African state jidduutti akka dhufu gartee ammas baay'een isaanii jechuudha. Politikaaliidhaan akka isaan gad bu'anii fi waraanni dhaabbataan isteetota Afrikaa jidduutti akka dhufu kan godheedha jechuudha. Akkasumatti ammas social the slave trade is undermined the morality and the dignity safuudhaa fi dignity kabaja ummata Afrikaa dhoorkee ture. The triangular trade is caused by the great human suffering dhiibbaa guddaa namarra godhe error ogguuniif jennoo kan gartee miidhaa bada Afrikaa irra godhee jira. Enslaved peoples were never is street yookaan human being is but gartee property irrattis baay'ee never treated as human being but as properties akka gartee qabeenya akka meeshaatti gartee kan nama laalaa turanidha jechuudha. This triangular trade is also the depopulations African akka taatu gartee depopulations Africans it is a productive young yookaan humni hojiidha min dhiiraa fi dhalaanis guutuun isaanii as keessaa deemudha. Depopulation diigaminsa faffaca'iinsa maatii fi namni adda ba'uu fi haadhaa fi abbaan ilma dardaraa ijoollee isaanii addaan babuudha fide. It is also had the traffic effect of the lives of individual victims and their family irratti namoota dhuunfaatii fi maatii irrattis dhiibbaa guddaa fidee jira. Historically recorded indicate that is more than 2 million of native Africans were enslaved gartee karam deemanii jechuudha. Deported of the Africa keessa akka baafaman miliyoonni 12 gartee garba Atlantikiitiin biyya tana keessa baafaman. The legitimate trades kan jiru jira kanatti aansee jechuudha. After the legitimate trades ogguuniif jennu jechuudha. Replacement of the commodity by in the slave yookaan slavery yookaan gartee meeshaan bakka bu'uudha jechuudha. Amma industrial revolution dhufe British faati gartee abolishment of the slave trades yaani gartee lafaa kaan maaliif sababaa gartee reason yookaan economy isaanii irraa jechuudha. Kanaaf for 2 or 3 continent biyyoota lamaa fi gartee lamaa ol yookaan lamaa sadi is the slave trades dominated trades along the west coast Africa kana baay'een isaanii irratti dhuunfatanii jiran. It is disturbed and the gartee destroyed African development in guddinni akka jeeqamu yookaan disturbed akka faffaca'u akka jeeqamu gartee disturbed akka ta'u African development in godhee jira gartee maal inni transatlantic slave trading kun. Local agricultural production was often is disturbed. Local agricultural production is baay'een isaa ni jeeqame by violence of the warfare sababa waraanaatiin. Thus Europeans gradually outlawed
bahuu eegalte slave trade keessaa bahuu eegalte they found hundeessuu eegalan West African fertile field lafa gabbattuu irratti legitimate commerce daldala gartee heera qabeessa ta'e jechuudha seera qabeessa ta'e jechuudha the term of the legitimate jechuun kun bar wanni inni gorsiisu refers to the trades in the commodity between meeshaan gaggeeffamudha Afrikaadhaa fi Awurooppaa jidduutti maali jechuudha duraan namaami slave dhaami meeshaadha commoditiin bakka bu'uudha nu argisiisa jechuudha legitimate jechuun kun jechuudha it was the trades where the Africans raw materials especially meeshaawwan dheedhii faadha jechuudha kanneen akka cash crops dha midhaan gartee maallaqa where exchange for the European goods gartee European good irraa ammoo wanni ta'u yeroo sanitti kan gartee meeshaawwan industry during the first half of the 19th century range of the Western African commodities supply the export of the captives gartee supply dhiyeessii guddaa ta'e jechuudha range of the Western African gartee jechuudha such commodities commodity kun including palm production ifaadha warreen gartee asiichi dhaqan jechuudha rubbers and the tobacco sinking in the coca and other wantoonni biraa kanneen meeshaawwan dheeriin asiichi deemaa turan jechuudha kana keessatti for example is exporting including gum arabic from the Senegal irraa gama Arabic kan jennuun akkasumatti ground dates from Guinea irraa and the palm oil is for most coastal forest zone keessatti baay'een isaanii naannoowwan Guinea kanneen akka Oyo kanneen akka Dahomey kanneen akka Ashantee keessatti baay'een isaa palm oiliin barbaachisummaa guddaa kan qabudha jaarraa 19ffaa keessatti Afrikaadhaa fi eenyu jidduutti jechuudha Awurooppaa jidduutti jechuudha those products were high demandidha yookaan gartee fadhii guddaa qaba in the European due to the industrial revolutions kanaaf palm oil baay'ee barbaachisaadha isaan yeroo sanitti thus development of the Western Africa guddinni Western Africa dha exported trade raw materials did not prove it African states with any real opportunity development economic strength and independence isaanii ammallee hin dhufneef laal ajaa'iba wanti ta'e Western African ammallee gartee development yookaan guddinni isaaniidha hin argamneef maalirraa jechuudha Afrikaadhaaf export wanti taa'u Western Africa irraa in raw material kun did not prove it African stateidhaaf with any opportunity carraa tokkollee hin kennineef developed commerce strengths develop economically hin jaban and independent isaanii hin arganne ammallee Afrika Awurooppaanonni keessa jiran waan ta'eef jechuudha benefitii kan qabu yookaan bu'aa kan argatu jiru ammallee Awurooppaanota jechuudha legitimate trade illee keessatti jechuudha generally legitimate trade was the trade conducted after the abolishment of the slave trade booda yookaan eega didamu yookaan dhiyorkamuu abolishment of the slave trade booda kan dhufeedha people were started the free trading system eegalan daldala bilisaa in the which Africans had produced for their ounce gartee akkasumatti gartee waan fi hojja oomishan yookaan aawunii isaanii produce isaaniitiin wal jijjiiruu eegalan however the people for borders comes to the trading cross to other source of Africans ta'ullee garuu people from borders come manni gartee Afrikaatti dhufan akkasumatti crops and other resources of the Africa fayyadamanii turan the following were the effect of the legitimate trading is legitimate qaba dhiibba qaba amma daldalli kunis Afrikaa irratti dhiibbama qaba dhiibbaa kam qaba Afrikaa irratti it is lead to the intensive explorations yookaan badinsa African natural resources raw material jennee albuudota adda gaafsan baay'ee isaanii as keessaa gurrachaa turan jechuudha albuudota raw material meeshaawwan dheedhii kanneen albuudota baay'ee baqame natural resources badinsaaf fide Afrikaadhaaf gartee stimulated the colonialism of the African continent baay'een Afrikaan akka kontinentiin tun gartee akka colonize taatuuf raw material fayyadamanii gartee baay'ee isaanii akka colonization jaarraa 19ffaatti wanni isaan barbaadan maaliiti jechuudha baay'een isaanii wanni isaan barbaadan raw materialidha jechuudha the spread of the Christian meeshaawwan dheedhii jechuudha the spread of the Christian babal'achuun yookaan amantaa kiristaanaa religious isaanii lead to the inequal trading system mee keessatti baay'ee babal'achuu amantaa kiristaanaa fide jechuudha missionaroonni adda addaa dhufu baay'een isaanii karreen Portugal dabalatee biyyoota biraa irraa jechuudha kana fide ture jechuudha kanatti aansuun kan jiru immoo the white settlement in the southern Africa qubannaa ummata adiidha yookaan faranjoota yookaan gartee ummata Awurooppaadha South Africaatti jechuudha
maaliif achi qubatan akkami qubatan kan jiru ilaalla jechuudha boers kan jennuun jira ummata warra Dutch yookaan ummata warra Netherland ummata yookaan warra Holland settlement in the South Africa keessatti warreen qubatan boyeroota jennaan jechuudha bara 1652 jechuudha Dutchidha warra Dutch trading company established company yookaan gartee iddoo buufata gartee daldalaa dhaaban tiin permanent settlement qubsuma xiqqoo takka gartee eessarratti dhaabbattu tan taate South African shore gartee qarqara galaana South Africaatti regulate the trade within the Khoisan gartee daldala ummata Khoisan kan naannoo san jiraatu South Africa Khoisanii fi Khoi isaan jiraatu baay'ee isaanii gartee wajji gaggeessuudhaaf jechuudha bara 1657tti Van Riebeeck namni jennuun the company was commanders realized commander warreen gartee British kana hoggonu warreen company itti dhaabbate sana hoggonu some of the soldiers waraana hanga tokko from their contrast and the allowed ni ayyameef them set up on their own business boyers farmer asitti qotadhaa jeeti waraanota baay'ee hanga tokko achitti qobsiise the boyers were the proved and enslaved gabroota fayyadamuudhaan western africa irraa gartee achitti qotataa tura warri Netherland kun wallafuma duraan achi daldalaa dhufanii amma lafa qabachuu dhufan lafa qabatan ummata Dutch ummata Khoisan fi ummata isaanii ummata Bantu kachi jiru South Africa ummata sadiin kana jirame Khoisan gartee Khoi yookaan San yookaan Bantu kan jennuun jedhami lafa kana hundarraa ummata boodara dhiibutaan jechuudha boyeroonni yookaan warra Dutch kun duraan kaampaanii daldalaa achi dhaabaniitu achuma ummata isaanii biyya doonii fe'anii guututti achi qobsiisuu eegalan the boyer settlement is Khoisan Khoi grazens land directly it is the first Khoi Dutch kan fideedha jechuudha lafa isaanii lafa horii isaan dheechifatan warri Khoi dheechifatan grazing land directly control ogguuniif godhan Khoi Dutch waraana Dutch fi waraana Khoitu bara 1659tti eegale it is the violentest armed conflict Khoi fi igartee warra boyer jidduutti eegale unity this drove to the boyers back to their farmers positions in the coast at the coast gartee drove ni oofan jechuudha chumarraa ummata boyer laal Khoisan managed unity in qaba warri gartee eenyudha jechuudha warreen wanta Khoisanii kun tokkummaa hin qaban yookaan walitti fiifuu tokkummaa hin qaban gartee nama walii galee nama firaa dhorka waan taateef jechuudha and drove the boyers back in their former of positions and coast it often the second Dutch ammo the native could not win over Dutch jechuudha kanaaf the second Khoi Dutch bara 1673 fi hanga 77tti kan eegale yoo ta'u the native could not win over Dutch firraa dhorku hin dandeenya Khoisaniin ammas also the was drowned ni oofaman in territory beyond boundaries of the boyers colony achuma keessaa isaan dhiibuu eegalan gara alaatti warreen boyeroota warreen Khoisan kana jechuudha several group of Khoisan namnoonni baay'ee warri Khoisan kun were able to achieve some of degree independent by the moving extreme northern and the south of the orange independent isaanii barbaaduuf yookaan bilisummaa isaanii barbaaduuf deeman bakka afirraa dhiisanii eessatti moving extreme northern fi south orange river itti garagartee northern fi south orange river dhiisanii fi deeman lafuma isaanii jechuudha losing their economy and the political independence of boyers Khoisans agree collaborated work of the boyers as gartee hardisman and hunter ja kana jechuun maal jechuudha losing their economic and the political independence isaanii ni dhiban to boyers the Khoisans agreed waliif galan to collaborations waliigaltee working for boyers boyerota wajjin hojjechuudhaaf and the hardest months and hantaroota kan ta'an yookaan adamsitoota kan ta'an kun eeganaa boodarra waliif galan their forces retained some of access to land garuu immoo irra caalaan isaanii lafa isaanii dhabanii jiran jechuudha akkasumatti gartee arpa Khoisans children were additional source of the labor for baroota akkatti ilmu gartee arpend oguniif jennu miskiinonni warra Khoisan jechuudha daa'imman miskiinota isaanii namoota hiyyeeyyiidha akka humna tajaajila warra boyeritti boyerootaaf tajaajila kannaa turan source labor force boyerootaaf bakka akka gartee tajaajila guddaa kana itti fayyadaman jechuudha gartee kanaaf dhiibbaa guddaa akka isaan irra godhaa turan laaluun barbaachisaadha jechuudha as a result of the Dutch Khoisans is lost ni dhaban material resource qabeenya uumamaa akkasumatti gartee political right mirga siyaasaa languages afaan isaanii and the other aspect of the cultural identity isaanii guutuun ni dhaban yookaan maaliif jechuudha Dachiitu dhiibbaa irra godhe waan ta'eef yookaan gartee boyeroota
kan jennuun jechuudha warreen Neezerlaand irraa achi qubsiifaman jechuudha. As a result is began to the adapt to the Dutch language and the cultural gartee maal fudhachuu eegalan san dhabanii aadaa isaanii dhabanii afaan isaanii dhabanii amantaa isaanii waa hunda dhabaniitiiti maal fudhachuu eegalan jechuudha adapt godhuu eegalan jechuudha laangweejii fi kaalcharaalii warreen Neezerlaand yookaan warreen Dutch jechuudha yookaan warreen Boyer jechuudha maquma tokko jechuudha. Kanaaf they even served Boyers warrichi qubate sun warreen South Neezerlaand yookaan warreen Dutch sun commanders against their and the Hosa is some cases kan jennu qaban yookaan commandera against kan godhu jechuudha kan gartee ummata wanta koysanii fi ummata naannoo san jiru kan gartee dhiibbaa isarra godhu ifirraa deebisu jechuudha. Through the contact is a minor conflict is a first decades jalqaba jaarraa 18ffaatti jechuudha. The actually violence between the Hosan gartee and the Boers track Boers began to the settlement of moving into the fertile grazing land of the Zur gartee Zur Vals in the 1770 kan ta'e kana jechuun yookaan through the contact wal qunnamtii yookaan minor conflict ture minor conflict in the first decade jalqaba jaarraa 18ffaa kanatti actually violence between the eenyutti Hosa and the Great yookaan Trick Boers kan jennuun jira. Trick Boyeroonni yookaan Boyerootuma kana gartee ummata gartee Neezer Dutch kana yookaan gartee kana achitti qobsiifaman kana jidduutti Trick jechuun imala guddaa achitti irraa taasisan duraan achirraa ummata koysan kaasanii fi achi qubatanii jiranii miti British dhufanii ganaa boodarra isaan sana achirraa dhiibanii kaasanii Trick Boyers kan jennuun gartee argamee jechuudha. Kanaaf is moved into the fertile lafa grazingii lafaa sanarraa ni kaafaman. Those Hosa and Hosa had more populations than Khoisans and the closely kin social organization warreen qabanii jechuudha warreen Hosaadha yookaan gartee warreen wanta jechuudha Khoisaniidha kun jechuudha warreen Hosaati Khoisaniin warreen Hosaadha kan gartee Boyeroota dhiibaa turanii jechuudha firraa. Kanaaf there were therefore the formidably oppositions gartee opposition to the kolonistiin gartee ifirraa dhiibuudhaaf akkasumatti gartee kan gartee ifirraa dhiibaa turanii jechuudha formulaid oppose godhuudhaaf yookaan gartee kolonisaayota. Kanaaf the violence of the conflict between the Trick Boers and the Hosa began to kan gartee konfliktiin isaanii yookaan waldhabni isaanii kan eegale bara 1779tti jechuudha and the continue for the century kan jaarraa kanaaf jaarraa san keessatti ittuma fufe. It is estimated that is the mean for frontiers was took place during these times yeroo sanitti gartee iddoo san hunda estimated 9 frontiers was took iddoo san hunda qabachuudhaaf yookaan yaalii guddaa kan godhaa turan jechuudha. Nevertheless coming from the strong warriors traditions Hosa warraan itti dhufuun yookaan traditional weeraroonni jajjaboon kan ta'an warreen Khoisan Hosa kan jennuun kun held to into most of the Zulus until the 19th century tti gartee qabatanii turanii jechuudha. Held on the iddoo Zurveld jennuun ture jechuudha hanga jaarraa 19ffaatti hanga British dhuftuutti jechuudha. British bara 1795tti government seized and kept colony achi Afrikaa guutummaan guutuutti bakka Dutch qubatan san hunda dhuftee jechuudha. From the Dutch irraa dhufte Dutch agartee from the Dutch settlers from strategic group purpose gartee warreen gartee achitti qubatee jiru Boyeroota Dutch san irratti dhiibbaa godhuu eegalte. While that is company is kept with establishing fresh citations for their crave numbers of the British occupied it is prevent it is failing to the hands of French gartee baay'een isaanii gartee firraa dhorkuudhaaf gartee warreen gartee British kana jechuudha Dutchoonni jechuudha occupied kaapii bikka isaan qabatee jiran sanitti with established dhaabanii turan jechuudha French citation yookaan for their crew members of British occupied ni qabatte bikka isaan san hunda it is the prevent it is falling to the hands of the French gartee harkatti kan hanga firraa dhorkuudhaan gartee Britishonni gartee achitti Dutch irraa kaasuudhaan
failing to handis ni qoffisan jechuudha warreen Faranjiitis jechuudha. The occupations of the Cape by British qabamte amma bikki gartee Dachiin gartee achi teessa sun hundi warreen Boer gartee ummata Khoisan irraa kaasan sun hundi amma warreen Boeris eenyutu irraa kaase Britishiitu irraa kaase jaarraa 19ffaa keessatti jechuudha. Bara 1830 hanga 1840tti kan jirutti jechuudha. Great movementiitu ta'e gara Dutch broken the colonists Boers northern warditti oofanii jechuudha. Achirraa eenyu oofamu Boerota gara northerniitti baay'ee isaanii dhiibanii jechuudha warreen Britishiis jechuudha. Kanaaf 18 hanga 19 the Britishies also akkasumatti cleared the Xhosas from the Zulus areas is pushed ummata Xosanis ummata gartee Xosa tis karam dhiibuu galte from the zur veld bika jennuun tana qubatan jennee dhiibuu galte isaanis pushed from the backbones of the Keiskamma river bika jennuutti dhiibuu eegalte babal'ifachuu eegalte daangaa the strong of the white settlement ciminaan qubachuu eegale uummanni adiin in the newly acquired area of Xhosa bika Xhosa jennu tana bika Xhosaan jiranis area Xhosaan qabatee jiru tanaas jechuudha. Grew in bara 1829 win the settlement of the 500 British immigrants biro namoni dibishan British irraa dhufaniiti bikka tanatti qubachuu eegalan. Britishes namuma isii qobsiiste jechuudha. Akkuma Ameerikaatti uummata isaanii qobsiisaa turan. In the 16 wars yookaan in the 6 war waraana jaaffaa bara 1834 jedhu the British is pushed ni dhiibde jechuudha. Xhosa ummata jennuun kana karamitti west of the key rivers galaana riverii yookaan key jennuun dhiibaa turte jechuudha. However ta'ullee to the disgust of the Boers and the British handed back to the territory between the Keiskamma and Kei rivers into Xhosa and the abolishment of slavery in it is Cape colony irraa abolishment of slave trade gabroonni akka hin jiran gartee dhorkaa turte jechuudha. Jidduu ummata Boerotaa fi jidduu ummata gartee Xosaadhaa qubachuudhaan gartee iddoo eessa jedhamtu jidduu between the Keiskamma and Kei riverii jidduu qubachuudhaan gartee Cape yookaan gartee South Africa kanarraatti gabrummaan akka hin jiraanne godhaa turte. The Boers who used to maaliif yeroo kanatti dhiiba dhorkamee ture waan abolishment of the slave trade dhorkamee jira waan taateef jechuudha. Gara legitimate trade dabranii jiran waan taateef jechuudha. Slave trades lovers were gartee maal jenna irritated by the British policy which is the favorite the native. Kanaafuu gartee Boeronni yookaan who used kan fayyadamaa turanidha. Slave labarii humna gartee gabrootaa jechuudha. Were irritative by British policy is which is favorite the native. Baay'ee isaanii gartee poolisiin gartee British kan dhorkedha which is favorite the native kan uummata dhalattoota achirra dhalate san jechuudha. Kanaaf the Boers is left to the Cape area keessaa Boeronni ni ba'an 1835 and moved to ni deeman northern of in the what is now eessa bika jennuun Great Track deeman jechuudha. Imala guddaa jechuudha. For the following reasons sababaawwan armaan gadii kanaaf deeman as the reactions to the law that is the give native Africans and the colored freedoms barbaaduudhaaf jechuudha. Reactionii yookaan gartee haala to the law that is give heera kennuudhaaf yookaan gartee seera kennuudhaaf native Americaadhaaf Afrikaadhaaf jechuudha. And the colored freedom isaaniitiif jechuudha. As lamaffaan as a sign of opposition yookaan mallatteessan jechuudha. Eenyuuf opposition to the new idea diduudha jechuudha. Afaan equality between the black and white irra kan jiru jecha deemanii jechuudha. Iddoo san dhiisanii fi Great Track imala guddaa gaggeessan warreen Boer bara 1830 several thousand Boers family warreen Boer family maatiin isaanii gartee servant to trek the northward to the east deemanii jechuudha. Eastern Cape baay'een isaanii northern irraa gara easternitti kan imalsiifamanidha jechuudha. Kanatti aanee ammoo kan jiru eenyu jechuudha. Europeans is explorer and missionary kan jiru jechuudha. European explorer yookaan gartee babal'ina Awurooppaatii fi missionaroota yookaan gartee gara Awurooppaatti dhufan jaarraa 19ffaa keessa baay'een isaanii dhufanii turan jechuudha. Kanaaf gartee despite country is a coastal trading contact Europeans will still incredibly ignorant of Africans, it is peoples and it is history in beekan.
laal garqara hanga jaarraa 19ffaatti bikki isaan qabatan qarqara galaanaatii fi iddoowwan seenterii magaalaa akkuma koostaala Eastern Part of the Afrikaa kanarra dabalatee iddoo qarqara qabatan malee waa'ee keessa Afrikaadhaa it is people ummata isiidhaa seenaa isiidhaa hin beekan. Waan kana baruuf jecha isaan gartee mishiinaroota yookaan asitti ergan bifa amantaa fakkeessuudhaan bifa qorannoo fakkeessuudhaan jechuudha. The movement is abolishment of the slave trade is proved the simulated for the rivals of the Europeans interest of the African irratti fidan. Ammas akkuma gartee Atlantic slave trade dorkameeni Awurooppaatti deebi'an maal barbaaduudhaaf meeshaawwan dheedhii yookaan industirii isaaniitiif barbaaduudhaan riivalariin eegale yookaan dorgommiin eegale intarastiin isaan qaban yookaan fadhiin isaan qaban Afrikaa irratti abolishment movement yookaan gabrummaadhaa dorkamnaan jechuudha. Between the bara 1780 hanga bara 1780 hanga 1870 many Europeans explorers is traveling baay'een isaanii dhufan eessatti heart of the Africans onnee Afrikaattis attempt to ni haalan to reactive hair ignores to of the continent yookaan waa'ee wallaaluu gartee waa'ee ardii tana seenaa isiitii fi akkaataa uummata isiitii fi meeshaa wantoota keessa jiran qabeenya uumamaa keessa isiitti argaman qarqara galaanaa irraa osoo hin ta'in seenterii hunda walakkeessa isii hunda baruudhaaf jecha jechuudha. Kanaaf European explorers to the Africans before the bara 1850moota dura jechuudha where usually is portrayed the histories and the motivations by splitting the purely unbased and the scientific inquiry asitti yookaan gartee Awurooppaanonni gartee asitti gartee ergan jechuudha. Usually portrait historian yookaan seenaa Afrikaadha jechuudha. Is motivated ni kakaasan by spirit of the pure gartee waan jiru san ta qulqulluu taate is ambiyaayisii tan qabne tan biyaayisii hin qabne jechuudha. Gartee and the scientific inquiry qorannoo saayinsiitiif jecha eegalan asitti dhufu jechuudha. Many of them made to have seen themselves in that light. Others were attracted by scenes adventures akkasumatti gartee desires for fame or boast baay'een isaanii gartee attract kan ta'aniidhaa fi kan hawwatamanidha. Qabeenya guddaa Afrikaan qabdu kanaan adventuroonni baay'een isaanii desironni akkasumatti fame or boastidha yookaan gartee yeroonni isaan asitti ergan san namoota amantaa beekuu fi akkasumatti gartee namoota qorannoo saayinsaawaa beeku baay'ee isaanii haala riisoorsiin bakka jiru qabeenyi guddaan bakka jiru asitti akka deemanii qorataniif ergaa turan haala qorannoodhaaf isinii dhufne jechuudhaan aayiliidhaan gartee mootummoota gowwomsuudhaan biyyoota keessa seenuudhaan haala kolonii mijjeessaa kan turanidha. However, the motive of those who financed the journalists is preceded and there is discoveries and the devoted read their books where the change of more significant trading profit and the future kan jiru jechuudha. However, ta'ullee motivationin ka'umsi isaanii kun akkasumatti of those who is financed maallaqaan deeggaramuudhaan jechuudha. Imalli isaanii kun baay'een isaanii imalli discovery kan godhaa eegalan jechuudha. Gartee discoveries baay'ee isaanii imala gartee argannoo adda addaa kan godhaa dhufan jechuudha. Baay'ee deeggarumsa guddaa godhanii fi asitti ergaa turan akkasumatti devotedly read baay'ee ammas kan dubbisan their books kitaaba where the change of the more significant baay'eedhaan jijjiirama ajaa'ibaa jijjiirama guddaa fiduu kan jiru jechuudha. Trading profit bu'aa daldalaatii fi akkasumatti in the future gara fuulduraa irratti gartee jijjiirama guddaa kan fidu waan jiru dubbisuudhaan gara Afrikaatti dhufan. Of the course much of African remained to be mapped but Europeans explorers were generally direct agent of the colonial expansion idamiti jechuudha. Kana jechuun of course much of African remained biyyoonni Afrikaa hundi kanaafan to mapped gartee kan ozoonii fi gartee hin qabatamin hafanidha. But ta'ullee Europeans exploredha where is directly agent colonialidhaaf hin dhufne yeroo kanatti qorannoodhaaf dhufan malee kallattiidhaan kolonii irra kaa'uudhaaf hin dhufne. Roman Catholic Church Christians is missionaries from Portugal irraa kan dhufan also followed early Portugal's coastal portrationii qabachuu irraa qarqara galaanaa qabachuu irraa hordofuudhaan of tropical Afrikaa qabachuu irraa kan hordofuudhaan dhufanii turan warri Roomaa yookaan missionaroonni amantaadhaa
jechuudha. Isaanummaan kun amantaa babal'isuu hin dhufne keessoon isaanii waa'ee qorannoo fi haala mijjeessuu gartee koloniidhaaf jechuudha. In the late 15th century xumura jaarraa 16ffaa fi akkasumatti gartee jalqaba jaarraa 16ffaa xumura jaarraa 15ffaa fi early jalqaba jaarraa 15ffaatti Catholic missionaries were the sent to Africans convert several African ruleroota baay'ee isaanii ergamuudhaan warreen kaatolikiidha baay'een isaanii gartee missionaroonni were sent to ni ergan to Afrikaanota convertii godhuu jijjiiruu maalirratti jechuudha ruleroota baay'ee hooggantoota Afrikaadha jijjiiruu amantaa jijjiirsisuu jechuudha they rulers it is was happening would become the viably alliance of Portugalidha. Kanaaf gartee maalidha jechuudha. Inni kun maal godhe hoppid kan baay'ee gartee kaayyoonsa becomes to volably allies waliigaluudha. Portugalii wajjin waliigaluu itti geessanii waan akkana isin goona amantaa kanas qabaddaadha. Baay'ee keessan bakka isin deeggarra waraanaan isin deeggarra meeshaa waraanaa isin deeggarra jaanii akkasitti gartee jijjiirsisaa turan hanga Itoophiyaatti isin yoo sirratti dhiibbaa godhaniitti jechuudha. Nevertheless, when Africans rulers realized the strong political motivations behind these pressures, the missionaries native was doomed to fail kana jechuun maal jechuudha. Nevertheless, when the African rulers yogguunii fi gartee African rulers realized to the strong political motivations yogguunii fi ciman gartee haala siyaasaa kaka'umsa qabuun behind the presence of the missionary yookaan dhufuun yookaan ergamoota yookaan missionaroota jechuudha. Initiative was doomed to fail isaaniif fide maaliif kufaatii isaaniif fide baay'ee yogguunii fi mootonni jijjiiraman uummanni gartee amantaa keenya dhiiftee akkamitti amantaa namaa fudhatta jaanii itti lafaa kaanii faayilii isaaniitiif dhiibbaa guddaa haala siyaasaa isaan strong ta'anii qaban san kuffisuu dhufe. Akkasumatti Portugal's missionaries were the expelled ni dhiibaman or even the killed ni ajjeefaman yookaan African states of after another tokkaan keessatti jechuudha kabiroo tokko keessatti kaanii fudhatame kun ammoo ifirra aariyanii jechuudha. This was mainly because they and their handful of converted offered the directly change to the establishment of the political religious order dhaabuu barbaadan jechuudha. Isaan mainly because ta'ullee ammoo akka gaariitti isaan wanni barbaadan handfully convertis baay'ee namoota jijjiiruu fi directly change akka gaariitti kallattiidhaan jijjiiruu fi establishment political yookaan haala siyaasaa dhaabbachuu fi akkasumatti religious order dhaabuu barbaadan as keessatti jechuudha. Africans rulers were interested it is contact within the European wajjin wal qunnamtii turte. Afrikaan baay'ee interest irraa kan ka'e fadhii wal qunnamuu qabdi within the European but ta'ullee they wanted maal hin barbaanne new trading opening technical assistance dhaa fi freermii barbaacha gartee isaanii wajjin wal qunnamti malee within Afrikaan gartee wanni isaan barbaadu technological assessment dha meeshaawwan waraanaati wanni isin barbaadu jechuudha interesting isin Awurooppaa irraa barbaadu they did not went to fresh ideas that is threatened the traditional religious basis of the authority dha kanaaf they did not went hin barbaanne fresh idea yookaan gartee treatment traditional isaanii akka dhiibbaan irra gahu aadaa isaanii irratti bias of the authority isaanii irratti dhiibbaan akka gahu hin barbaadan maal barbaadan meeshaa irraa fayyadamuu barbaadan malee aangoodhaa fi aadaa fi afaan isaanii irratti dhiibbaa akka geessan hin barbaadan as a result of Portugal kanarraa ka'uudhaan Portugalonni ergamtoonni Portugal little to headway and the in Benin irratti gartee dhiibbaa godhanii turan mootummaa Benin irratti jechuudha their attempt to the convert jijjiirsanii turan akkasumatti aangoosaa Obo rulers of Endo kan jennuun uummata Beninidha san jechuudha was abadan kan gartee dhorkame yookaan abadan in the early 16th century keessatti jechuudha. The great success was achieved the Congo baay'ee kan isaan irra milkaa'anii gartee yaalii guddaa irra godhanii godhan Kongo keessatti kristaan konvertu baakkamtu bara 15 duwwaa jaatti mootummaan Kongoodha kaatolika akka fudhatu taasisanii jiranii jechuudha. In Ethiopia keessatti missionaries were newly found Jesuit kan jennuun dhufe order following to hot and health of the Portugal's military assistance Galaudius in the early the bara 1540 honola garte waraana Portugal irraa si gargaara Galaudius waraana siifinna garte adalii hojii gaafa lolu jiran jechuudha boqonnaa torbaffaa keessan ilaal adalii wajjin as garte resiste firraa goota si gargaaraati waraana siif kanina kaatolika ta'e jaanii confuse
gadanii turanii jechuudha mooticha Itoophiyaa keessatti Galaawudiyoos jennuun kan. However ta'ullee they had little suspicions in converting Itoophiyaa keessatti namoota waa xiqqoo jijjiiran malee hedduun jijjiirre. Orthodox Christianity to the Roman jira waan ta'eef baay'ee gartee had little success milkaa'inni isaanii xiqqaadha. Maaltu jira Orthodox jira waan ta'eef jechuudha. Catholic versions of the faith amantaan Kaatolikiidha gartee gartee imaammanni gartee amantaa kaatolikiidha yookaan viizhiniin isaanii baay'ee xiqqaadha jechuudha. Zee milkaa'inni isaanii Itoophiyaa keessatti. Then in the 17th century they were expelled ni oofaman. It is politically interference irraa kan ka'e baay'een isaanii gartee Itoophiyaa keessaa were expelled ta'anii jechuudha. Kanaaf looking back gartee jaarraa 18ffaatti it was clearly the European Christians as of vices and the religious and the cultural change baay'ee isaanii fidanii jiran. Aadaa fi jettee jijjiirama addaa akkasumatti amantaa baay'ee barbaadan had virtually not impact on the peoples of the sub-Saharan Africa irratti garuu dhiibbaa hin goone uummata gartee Saharaa gadii irratti jechuudha. Nevertheless during the 17th century jaarraa 19ffaa keessatti many European Christian societies warreen gartee societiin hawaasni gartee kiristaanaa kana Awurooppaadhaa sent to their missionary Afrikatti ni ergaman. Among the ergamoonni jechuudha missionary yogguu jennu. Among them isaan keessaa the most important British based on the gartee Anglican church missionary dha. Baay'een isaa society keessa kan argame Anglican kan jennuun church gartee warreen Ingilaandiidha kan baay'ee isaanii asitti ergaa ture. It was a prominent in the Sierra Leone that is was laid in Methodist of missionary societies kan jennuun and the London warreen missionary societies warreen jennuun kan erganidha jechuudha. Sierra Leone is prominent in the Sierra Leone kan jiran san jechuudha. Bikka Sierra Leone jennu this warreen gartee Wesley's Methodist kan jennuun the West Africa the missionary society dha. Akkasumatti andaas London missionaries kan jennuun akkasumatti immoo society warreen gartee amantaa Kiristaa Kaatolikaa fudhadhaa jedhanii Afrikaa irra dhiibbaa godhaa turan. It had base of the schools along the Western African coast regions. Isaan kunis akkasumatti it had base of schools mana barumsaa Western African coastal region tanatti baay'ee isaanii bananii turan. Akkasumatti London missionaroonni jechuudha. Societies initially worked mainly in South Africa wajjinis hojjetanii turanii jechuudha. Akkasumatti Protestant missionary is also come from the France, Germans. Protestantiin ammoo isarraa dhufte Faransi, Jarman, Hoolaandii fi amantaan peenteedha jechuudha. United States irraa dhufte jechuudha. French Catholic missionaries followed later to in the century. Faranchiin ammoo Kaatolikni jaarma kana booda hordofeeti as keessatti baay'een isaa kan dhufanidha. Ammoo konfliktii guddaa fi dhiibbaa guddaa akka isaan itti gartee baay'een isaanii amantaa fudhadhaa qorannoo isinii gaggeessina waan akkanaa goona jedhanii dhufanii dhiibbaa irra taa'isaa turanii jechuudha biyyoota Afrikaa irratti. Kanaaf gaarra yuunitii haaraa eegallaa jechuudha paartii itti aanu irratti kun yuunitii jaaffaan xumuramee jira. Yuunitii torbaffaa state and the principles of the populations akkasumatti gartee principalities or populations movement kan jiru jechuudha. Hawaala sochii uummata haara gartee principal qajeeltowwan gartee moototaa fi qajeeltowwan adda addaa kan jiran akkasumatti gandate gartee interconnectionii yookaan gartee interactionii jiru jechuudha. Akkasumatti wal qunnamtii jiru. Itoophiyaa regionii jidduutti jaarraa 13 fi